darbe keessatti mata duree obsa qulqullootaa jedhu qabannee dhiyaannee turre. Har'as immoo kutaa lammaffaa isaa kan waliin ilaallu ta'a. Gara mata duree obsa qulqullootaa jedhu kutaa lammaffaatti utuu seeniin fuuldura kadhataan kan eegallu ta'a. Asii obboleessa waliin kadhata qabaannee kan booda kan itti hubnu ta'a. Gaarii goonis galateeffannaa abbaa keenya. Jaalala keetiin nu eeddee kennaa addaa tokkocha ilma kee dabarsitee nuuf kennitee du'aa gara jireenyaatti abdii kutannaa gara abdii bara baraatti nu jijjiirte. Siin nama taanee waan nu goote hundaaf galanni si haa ga'u. Cubbuu keenyallee dhiiga ilma keessa karaanii horachee gadaadhaati nu dhiisi. Abba karaa addaatiin amma kun waa'ee dhugaa waa'ee obsa keetii qorachuu barbaanneetiin jira. Obsa ilmi kee agarsiise nullee agarsiifne teessoo ilmi kee irra taa'ee ilma kee wajjin nullee akka armaan nuti nu gargaara. Hafaa yeroo keenya irraati moo'e. Yesuus dhimmi keenya siif galaa waa hundumaa keessattuu akkamitti hundaa akka dandeette waa'ee keenya waan beektuuf akkasumas akkamitti akka isa daruu hundamu si qofatu beekaa achiita isaan mallee ati nuuf ibsi. Si wajjin karaa ati baate irra xurree ati baate irra akka baanu nu gargaara. Maqaa keetiif jettee amiin. Amiin. Waaqayyoo sinaa eebbisochaa. Har'a kutaa lammaffaa obsa qulqullootaa jedhu keessatti kan kanaan duraarraan kan yeroo darbeerraan kan itti fufu kan waliin ilaallu ta'a. Yommuu itti fufnu obsi qulqullootaa warroota abboommii waaqayyoo eeganii fi amantii Yesuus qabaniifidha kan inni dubbatame. Haa ta'u kanaan dura abboota amantii fakkeenya nuuf ta'an, raajota fakkeenya nuuf ta'an, bartoota yookiin ergamoota Kiristoosiin kan fakkeenya nuuf ta'an qabna. Isaan jireenya kiristaanummaa keessatti fakkeenya nuuf ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis fakkeenya guddaa nuuf ta'a. Keessumaa bartoonni isarraa fakkeenya fudhatan waan ta'eef. Amma wanti nuti ilaallu jalqaba irratti obsi abboonni amantii, raajonnii fi bartoonni jireenya kiristaanummaa isaanii keessatti adeemsa kiristaanummaa isaanii keessatti agarsiisaa turanii obsa nuti har'a jireenya kiristaanummaa keenya keessatti agarsiifnu wajjin tokko immoo garaagara. Yoo tokko ta'e nuti immoo obsa isaan jireenya isaanii keessatti agarsiisan agarsiisuu ni dandeenya hoo? Tole, gaafiin kun gaafii baay'ee murteessaadha. Sababni isaa karaa addaatiin yeroo itti rakkinni daangaa dhumaa keessa gaaru keessa jiru. Rakkina foonii, kan hafuuraa, kan sammuu yeroo itti jireenya namaa miidhaaf keessa jira jechuudha. Kanaaf yeroo kana ija ittiin qorumsa kana laallu yoo hin jijjiirre qorumsa kana keessa darbuu hin dandeenyu. So fakkeenyi nu fudhachuu dandeenyu eenyuun qorumsa kana keessa darbuuf tokko ka'umattuu madaalamuu hin dandeenye Kiristoos. Inni kun ammoo bartoota jechuudha. Sababni isaa macaan gurguruun akkana jedha. Efesoon boqonnaa 2:20 irraa yaada akkas jedhutu jira jechuudha. And they are built upon the foundation of apostles and the prophets, Jesus Christ himself being a chief cornerstone jedha. Isin hundee bartootaaf raajota irratti maal ta'an jedha. Ijaaramtanii ta'an jedha. Kiristoos dhagaa maal godhu jedha. Dhagaa golee qajeelchuudha jedha. Amma ijaarsa manaa wayiiti jechuudha. Ijaarsa manaa kana keessatti hundeen bartootaaf raajota isaan irra nu maal ta'aneera. Ijaaramneerra Kiristoos ammoo dhagaa maal godhudha. Golee qajeelchuudha. Duuka buutotaaf hoo hundeen duuka buutotaaf hoo eenyudha akka jedhu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3:11 irraa akkana jedhaayu. Isuma dur kaa'ame sana malee hundinuu hundee kan biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesuus Kiristoos jedha. Kanaaf hundeen duuka buutotaa Kiristoosi, Kiristoos irra duuka buutoonni ijaaramanii, dhagaan golee qajeelchuu Kiristoosi amma duuka buutota ijaaramaa deemne jechuudha. Ijaaramni kuni sababni isaa Isaayyaas boqonnaa 28:16 akkana jedha. Jecha kanneen lachuu walitti qabee bakka tokkocha yeroo ibsu kanaaf Waaqayyo Gooftaan jedha. Kunoo an dhagaa hundeedhaaf ta'u Tsiyoon keessa nan kaa'a. Inni dhagaa qoramee ilaallame isa gati jabeessa jedha. Kan maal ta'e ilaallame? Kan qoramee ilaallame jedha. Dhagaan kun eenyuuni? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:4 Kiristoos dhagaan kun akka inni ta'e lafa kaa'a. Dhagaan kun maal ta'e ilaallame? Qoramee kan ilaallame jechuudha. Qoramuun maal fida? Qorumsa keessa darbuun obsa fida. Obsa yoon qaban qorumsa keessa darbuun hin danda'amu. Kanaaf Kiristoos obsa agarsiiseera jechuudha. Isa san ilaallatti aansinee. Dhagaa qoramee ilaallame. Isa gati jabeessa dhagaa isa golee qajeelchuudha. Hundee amanamaadhas. Namni isatti amanu maal ta'u jedha? Hin raafamu jedha. Hin raafamu jedha. Qorumsi isa raasu, rakkinni isa raasu, ifamuun isa raasu. Dhaabatee ijaarama waan ta'eef. Dhaabachuun kun obsa obboloota koo. Amma kanaafi hundee bartootaaf raajotaa irratti ijaaramne irra jedheerra hundeen bartootaa Kiristoosii dhagaan golee qajeelchuu Kiristoosii dhagaan kun dhagaa qoramee ilaallame. Bartoonni isirratti ijaaraman jechuudha. Kanaaf obsi bartootaa kanarraa kan maddeedha jechuudha. Kanarraa kan maddeedha jechuudha.
karaa keenyaan Ibroota boqonnaa lama lakkoofsa lamarra Kiristoos akkamitti obse Kiristoos adeemsi isaa ijaarsa manaa kana keessatti hundee gatee dhagaa godhee qajeelchuu gatee as keessatti kan hundinuu ijaaramanii hin jiran jechuudha. Ibroota 12:2 Yesuusin amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ijaan buqqifannu jedha. Isa amantii keenya jalqabee maal godhu? Fiixaan baasu sanatti ija maal hin goonu? Ijaan buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru saniif jedhee fannoo irratti du'uu isaatiin yelloo isarraa ga'e homattu tuun lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uun danda'e ergasii gara mirga teessoo Waaqayyoo ta'e jedha. Obsaan danda'e jedha. Yelloo itti dhufe tuffatamuu isarratti dhufe rakkina isarratti dhufe obsaan danda'e. Tole duuka buutonni akkamitti obsa kana baadhatanii? Sababni isaa hundee bartootaaf raajota irratti hundoofne irra qofa dhuun taane Ibroonni boqonnaan 11 karaa addaatiin gaafii lamaffaa keessa ilaaluu dandeenya. Rakkinni Phexrosin haa fudhannu, Phaawulosin haa fudhannu, Isxifaanosin haa fudhannu. Karaa addaatiin Isxifaanos dhagaadhaan kan inni rukutame uduu fiizikali yookaan immoo xiyyeeffannaa isarra ture maal godhatu? Waa'ee dhagaa kanaa dubbata ture. Garuu ijji isaa samii ilaalaa ture. Waan godhan hin beekani maal godhu? Isaaniif dhiisi kan jedhaa ture jechuudha. Phaawulos tumamee si'a 40 tumamee mana hidhaatti galfame dhumarratti ajjeefame jechuudha. Kuwwan magaaziidhaan muraman jechuudha. Kun maalidha? Akkuma Kiristoos haga fannoo irratti Kiristoos fannifame duuka buutonnis aarsaa wal fakkaatu kafalee jira. Kanaaf aniif isin hoo obsa kana argachuu dandeenya. Sababni isaa hundee kanarratti ijaaramneera. Hundee kanarra ijaaramnee karaa isaa irra baasa irraa yoon baane ijaarsi mana kanaa karaa kennan maal ta'uu hin danda'u? Xumuramuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hundee isaan irra kaan jiran nu malee maal ta'uu hin danda'an jedha. Galma ga'uu hin danda'an. Ibroota boqonnaa 11 keessatti waa'ee amantii kaasee ispeeshaalii lakkoofsa 38 gadi qabee haga lakkoofsa 41tti dhimma kana dubbatee jedha. Nu malee galma ga'uu hin danda'an. Isaan addunyaan isaaniif hin malle jedha. Kanaaf dhugama agarsiisuu dandeenya. Gara deebiitti yoo dhufu. Dhugama obsa isaanii argisiisuu dandeenya. Obsi isaan irraa barbaadamu kama nurraa barbaadamu. Obsuma Iyyoobii irraa barbaadame irraa barbaadama. Obsuma abboota keenya irraa barbaadame irraa barbaadama. Obsi isaa isuma hammam fayyada malee ana dhufee waan naa godhu hin qabu. Ana wanti inni naa godhu amantii koo qofa naa dabala. Dhufee qulqullummaan isaanii naa lakkaa'amuu hin danda'u. Kanaaf hiriirri irra deemamu karaa Kiristoos baaseedha. Karaa Kiristoos irra baasee irra mootu amantiidhaan deema. Waan tokkotu jira. Kan akka goonu kan dandeessu ayyaanni gahaan nu kennameera jechuudha. Ayyaana kana gargaaramne nutis karaa isaan irra deemne ijaarsa manaa duukoota irra ijaaramna. Kan ijaaramnu taayippii mana kanaaf dhagaa malu yoo taane qofaadha. Macaan qulqulluun maal jedha? Dhagaa jiraataa jedha Kiristoos. Nus akka dhagaa jiraattootaatti dhaqnee maal ta'uu qabna? Irratti ijaaramuu qabna. Living stone nulli akka dhagaa jiraataatti jedha. Kana kitaaba Phexrosin keessa karaa addaatiin kana jedha. Kanaaf exactly obsa kanatu nurraa barbaadama. Aga caafima isaan obsanii haguma du'a haguma of ganu hagas obsuutu nurraa eeggameetiin jedheetiin jedha. Waaqayyo isin eebbisuu baay'ee gaariidha. Obsuma isaaniin barbaachisatu nuunis nu barbaachisa jechuudha gabaabinaani baay'ee gaariidha. Obsi maaliif barbaachisaa? Qorumsaaf barbaachisaa. Qorumsa keessaa kan namni dabarsullee obsa waan ta'eef. Ishi gara qormaataatti yookiin qorumsaatti yommuu dhufnu qorumsi karaa garaa garaatiin nu mudata. Kanaan durallee bartoota yoo fakkeenya fudhanne karaa garaa garaatiin mudachaa ture. Hari'amuu yoo ta'e illee beela yoo ta'e illee kallattii hedduutiin mudachaa ture. Har'allee nuunis qormaanni kallattii hedduutiin kallattii garaa garaa ta'een nu mudata nama kamiifiyyuu jechuudha. Har'a yommuu ilaallu qormaanni jireenya keenya keessatti nu mudatu qormaata hafuuraati immoo kan foonii yookiin kan qaamaati jennee hubanna. Akkas jechuun gama kamiin hubanna? Gama fooniitiin immoo gama hafuuraatiin hubanna kan jedhudha. Itti dabalee akkuma kana obsi keenyas immoo gama qaamaatiin immoo gama hafuuraatiinidha kan inni madaalamu. Asirratti. Tole, karaa addaatiin gaafiin kun gaafii baay'ee murteessaadha. Gaafii eenyummaa kennaaf gaafii kaasudha. Waa'ee qulqullummaa qorataa ture kanaan dura. Waa'ee qulqullummaa qorataa ture keessatti iddoo taa'aatti eenyummaa foon maal ta'uu jenneera? Du'uu qaba jenneera. Amma yoo mana qulqullummaa taanee dhuguma jiraanne qorumsa keenya kan nuti ilaallu kallattii hafuuraatiin waan hundumaa kan ilaallee jechuudha. Foon keenya kan miidhu silas foon maal galuu hin danda'u? Mana samii galuu hin danda'u yoo du'e malee. Kanaaf adda waan kanneen lama wal makuun ilaalcha qorumsaaf ilaalcha rakkinaaf qabnu jijjiira. Akkana jedha macaafa Efesoonii boqonnaa 6:12. For we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, against power, against ruler of darkness of the world,
against spiritual wickedness in high place. Waraanni waraana maal jechuudha? Waraana hafuuraati jechuudha. Dhiigaaf foon wajjin maal hin qabnu jechuudha? Waraana hin qabnu. Waraana hin qabnu. Kana jechuun wanti dhiigaaf foon waraanuudhaaf miidhuudhaaf gara keenya dhufu eenyummaa keenya irra dhiibbaa qabu hin qabu jechuudha. Daani'eel maal jedhan? Yoo karaa seera waaqaatiin itti dhadhe malee isarra waan tokko maal hin godhu jedhan? Hin arginu jedhan. Hin arginu jedhan. Kallattiin biraa isa qoranii isarraa argamne jechuudha. Amma eenyummaan keenya lafarratti foon keenya kamiidhu dhufu, saba keenya kamiidhu dhufu, ijoollee keenya kamiidhu dhufu, afaan keenya illee kamiidhu dhufu, waan adda addaa kamiidhu dhufu aangilee afuraa keessa seenuu danda'u. Yoo maal ta'e jira, yoo foon du'ee jira, yoo dhuguma mana qulqullummaa ta'anii foon ajjeenu wanti du'e ta'ee dhosachuu danda'a. Hin danda'u. Kanaaf amma Phexros yookaan Phaawulos maal ta'e ture? Du'ee ture jechuudha. Du'ee ture. Kanaaf maal jedha? Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 35 gadi yoo dubbi. Eentu isa gargar na baasa? Billaadha, gidiraadha, ari'atamuudha. Billaadha jedha. Amma du'aattis eenyullee saggan maal gochuu danda'u? Yoo namiidha kun foon kiyya namiidhaadha jedha. Namiidha. Angaruu xiyyeeffannaan kiyya foon irratti miti. Du'eera jedha Galaatii 2:20 irratti. Amma yoo duunee jiraanne adeemsi kenna adeemsa nama du'eera. Yoo hin taane mana qulqullummaa keessa hin jiru jechuudha. Kanaaf obboloota kee adda rakkina gaafa akka biyyaatti itti laatu akka sabaatti akka waldaatti xiyyeeffannaa keenya kallattii hafuuriitiin goone akkuma kaleessa bara dheengadda bara durii akka waan dhuguudhaa ture waan isa faaf loluu qabu nullee loluu qabu. Ishi yoo keenya gara keenyaa waaqaa ta'e ka gara sanii hoo gara kam nama hundumaa waaqatu kallattii nu laaluu qabnu. Qorannaa keenya kaleessaa keessatti ilaalle Kiristoos abbaan haati keetii fi obboloonni keessaa maal jennaan maal jedhee haati kiyyaa fi obboloonni kiyya warra waliin dhugaa kana nyaataa jedhee. Daayimeenshiniin ilaalchi foonii guutumaan guutuu jijjiirama qaba jechuudha. Kana jechuun foon ajjeesuuf keessatti qaba. Macaan qulqulluun akkana jedha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:3 irra. Isaan kun waaqayyotti dhalatan malee dhiiga yookiin fedha fooniitti maal hin taane jedha. Yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne jedha. Amma ka fedha fooniitti fedha dhiiraatti kan dhalatan maal jedhee jechuudha. Du'ee jijjiirame jechuudha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 6 ka foon irra dhalate foonii ka hafuura dhalate maal jedha. Hafuura. Amma nu hafuura irra dhalanneerra. Yoo hafuura dhalannee jiraanne xiyyeeffannaan keenya nu mijachuu dhabaate yoo duunellee yoo haga dhumaatti du'ee billaan natti dhufe foon morma kiyya kennuu danda'u qaba. Lafa kiyya miti, saba kiyya miti, foon kiyya lubbuu kiyya dabarsee kennuu danda'u qaba dhugaaf jechuudha. Adda amma mana qulqullummaa ta'uuf ta'uu dhabuu gidduutti waliigalteen sammuu keenya wajjin waan hin jirre dhimmu mana qulqullummaatu waan nu banneef fuudhee poolitikaa keessatti sinu maleedha. Kaanis fuunee amantii wajjin wal dhoofna ka amantiillee fuunee achitti itti fayyadamna. Kana jechuun icciinni mana qulqullummaa nu hin galle jechuudha. Iccina mana qulqullummaa keessa qalamutu jira dursee kiristaana ta'uu dura. Qalamuu jechuun foon hojii fi dhaabachuu qaba. Miira isatu obsa fi xaqqisa wanti hin jiru yoo mana qulqullummaa ta'a. Obsi dhuma hin jiru kaa badeera foon gaafii deebiin qabu. Akkasuma goote wanti hin jiru yoo mana qulqullummaa ta'anii jiran. Anummaan du'eera waan ta'eef. Anummaan hin duune waan ta'eef adhallee nu tuttuqa baqqaa kun obsa fi xaqqisa jedhe. Namoonni akkas jedhan mana qulqullummaan taane adeemsa kiristaanummaa maal hin goone hin jalqabne irra deebinee qalamutu nurraa eeggamee hin jedha jechuudha. Macaafni qulqulluun ammallee karaa addaatiin tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 49 irraa kan bifa namicha isa biyya lafaa akka fudhanne akkasuma immoo bifa namicha isa waaqarraa fudhachuun jiraadha. Bifti namicha inni lafarraa inni Addaam. Kan waaqarraa immoo inni kan Kiristoosi. Bifa isaa fudhachuutu nurraa eegama. Bifa isaa fudhachuu jechuun akka inni deemu nurraa eegama jechuudha. Kiristaanummaan baay'ee isa kana. Yoo kana hin taane waan lamaa waliin dhaquun hin danda'amu. Obsi madaala kiristaanummaati. 15 irraa kana jedhi 50 irraa kana jedhi. Obboloota koo namni fooniif dhiigaan mootummaa waaqayyootti galuu yookiis wanti badu wanta hin banne keessa hirmaachuu akka hin dandeenye isinitti ani madala. Fooniif dhiigni maal gochuu hin danda'u? Mootummaa wanti hin badu wanta hin banne keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf nu samii galuudhaaf fooniif dhiigni du'uu qaba jechuudha. Hojii ofii dhaabuu qaba jechuudha. Dhumarratti akka maal ta'u haga deebi'ee inni du'u isan duune maal godhu? Uffatuuf jechuudha. Isan duune akka uffatuuf. Kanaaf eenyummaan keenya obsi keenya daandiima duuka buutota irra kan dhufu jechuudha. Adda kanaaf rakkina keenya kan ulaaluu qabnu rakkina nurra geera kan jennu fooniif dhiiga warra miidhan maaliin godhaa jedha qulqulluun hin sodaatinaa jedha. Isa walitti qabee waan hundumaa balleessu garuu maal godha jedha. Sodaadhaa jedha. Macaafni qulqulluun ifa yoo itti seenuu barbaanne jechuudha. Adeemsi ifa. Kanaaf lafa kanarra wanti obsi nu fixachiisu jiraachuu hin qabu. Obsi keenya akka lubbuu keenya kennu. Sabni isaa akka Kiristoos deeme jechuudha. Fannoorra obsi jedha yeroo jiru hundumaa. Nullee obsuu danda'u. Duuka buutonni akkas obsan ta'a. Eshi Yohaannis Cuuphaan haga mormi isaa mormummaa cabse Kiristoos.
akka amma nu jedhaaru bilisummaa rakkina keenya namaa nu ilaalaa Kiristoos jennee caqnee keenya miti. Saba itti ilaalaa qaba. Kaayyoon isaa du'a keenya kadhaati miti. Du'a keenya kadhaati miti. Du'a bara bara akka hin duune. Yoo fedha isaa galmaan akka geenyu ta'e adhallee akka jireenya keenya itti gochuu danda'a. Yoo hin taane garuu nuuf yaadee jireenya keenya gabaabsuu danda'a. Fedha isaati jechuudha. Fedha isaati. Hisqiyaasiin hin duuta jedhee kan ergee nunni. Waaqayyo mataa isaati. Hin ta'u jedhee iyyee inni jennaan dabalee abaarsiisutti dhufe. Du'uun abaarsaa miti yeroo hundumaa. Du'uu jechuun yeroo hundumaa miidhama miti. Jiraachuu jechuun illee eebba miti. Karoora waaqaa galmaan ga'u. Mana qulqullummaa taanee obsa guutuu akka barraa'e ija hafuuraatiin ilaalle. Lammaffaa waan dhalannee ilaalchi kenna illee jamaati ija hafuuraatiin kan ilaallu jechuudha. Obsi keenya haga dhumaati fooniif dhiiga wajjinii miti fooniif dhiigaanii miti kan nullee falminu jechuudha. Baay'ee waraanni keenya dhiigaaf foonii miti jechuun nullee kan wal lollu dhiigaaf foonii miti jechuudha. Hafuuraan Kiristoos wajjin walii galleeti jechuudha. Yoo dhiigaaf fooniin kan lollu ta'e dhiigaaf fooniin lolla. Nullee dhiigaaf fooniin hirmaanna kan wal lollu dhiigaaf foon asumatti hafna jechuudha. Kanaaf ilaalcha kana keessa galchinee dhuga mana qulqullummaa taanee gaafii kana gubbaarra akka barachuu dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Ameen. Waaqayyo karaa addaa isin eebbisu. Waaqayyoon abbaa keenya gaarii goonee galateeffanna. Yeroo barbaachisaa ta'etti ergaa barbaachisaadhaan gara keenya dhufuu isa jaallateef galanni guddaan bara baraan haa ta'u. Dubbii dhageenya ta'uu akka dandeenyuuf immoo karaa addaa inni gargaarsa nuuf haa godhu jecha. Sagantaa keenya kan yeroo kana kutaa lammaffaa obsa qulqullootaa jedhu asumarratti yommuu walitti qabnu yeroo ittaanu sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaan nu turaa jecha sagantaa keenya walitti qabuudhaaf kadhata gabaabaa qabaannee walitti qabna. Gaarii goonee si galateeffanna qulqulluu abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu jaalalaaf marartee addaa sanuuf qabduuf yeroo hundumaa sagalee hiikkachiisaatiin gara keenya dhufuun fedha kee waan ta'eef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma keetiin bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Karaa addaa dubbii murteessaaf dubbii barbaachisaa dubbii lafatti nu handhuuru waa'ee jireenya kiristaanummaa isa dhugaa waan nu barsiisuun fedha kee ta'ee fi ammallee maqaan kee kan ulfaate haa ta'u. Adaraa cubbuu keenya kanaan duraa ati nuuf dhiisi. Dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin ati nu qulleessi. Sichi immoo jireenya dhugaa shaakaluu akka dandeenyuuf samii kan ittiin gallu jireenya qulqullummaa sirrii shaakaluu akka dandeenyuuf ayyaana kee nuuf baay'isi yeroo keenyaaf irratti ulfaadhu nu eeggeessi maqaa Yesuus ilma keef jedhii. Ameen.